Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ayyaana qilleensa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsaniiru. Ayyaana bara kanaa wayita kabajnu waadaan abdii inni dubbate gahuu ifni jijjiiramaa eegaluu fi barri ce'umsaa dhiyaachuu amanaati jedhan. Imalli keenya qormaataan kan guutame ture. Rakkoo fi gidiraa abdii nama murachiisan keessummeessineerra. Qormaanni guutummaatti nuuf hin malu jechuu baannus guyyaa jala bultii abdiin keenya dhalaturra geenyeerras jedhan. Barri rakkoo darbuun barri ol ka'iinsaa akka dhufe onnee guutuun dubbachuu dandeenya jedhaniiru ergaa isaaniin. Manni maree ministeerotaa walga'ii idilee 51ffaa geggeesseen murtoo adda addaa dabarseera. Waliigalteewwan wixinee eeyyama oomisha albuudaa fi xaa'oo, wixinee imaammata misooma manaa, imaammata ispoortii federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa irratti mari'achuun hojiirra akka oolu sagalee guutuun murteesseera. Manni marichaa walga'ii idilee geggeesse kanaan waliigaltee deeggarsa baankii impoortii fi ekspoortii Kooriyaa waliin taasifame, labsii fooyyessa waldaalee hojii gamtaa, labsii seekuritii aviyeeshinii Itoophiyaa fooyyessuuf bahe, wixinee labsii misoomaa fi bulchiinsa ispoortii federaalaa irratti erga mari'ateen booda gara mana maree bakka bu'oota uummataatti qajeelcheera. Gama biraatiin dambiiwwan tajaajila giddugala tokkoomaa hundeessuuf bahee fi dambii gurmaa'insa aangoof hojii instituutii hooggansa ga'umsaa fi hojii Itoophiyaa murteessuuf bahee dambii hanga galii maddaa fi bulchiinsa fandii hunda haammataa murteessuuf bahee irratti erga mari'ateen booda dambichi guyyaa gaazexaa Nagaaritti irratti maxxanfame kaasee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murtoo dabarseera. Abbootiin amantaalee garaagaraa ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos sababeeffachuun erga baga isin ga'ee dabarsanii. Haaluma kanaan paatriyaarkiin mana amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Waloomaa Abuuna Maatiyaas ergaa dabarsaniin guyyaan dhalootaa gooftaa fi fayyisaa addunyaa Yesuus Kiristoos guyyaa jaalalli fi nageenya dhala namaaf itti labsameedha jedhan. Hangafni Paappaasii mana amantaa Kiristaanaa Katoolikii Itoophiyaa Kaardinaal Birhaanuu Yesuus gama isaaniin dhalachuun Yesuus Kiristoos bu'uura gammachuu hundaatii jedhan. Wayita ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos kabajnu lammiilee sababoota adda addaan rakkoo isaan mudate harka qalleeyyii fi dhibamanii yaalarra jiran daandiirra jiraatan yaadachuunii fi waliif qooduun ta'uu akka qabu waamicha dhiyeessaniiru. Barreessaa olaanaan gamtaa waldaalee kiristaanaa warra wangeelaa Itoophiyaa lubni Darajjee Jambaruunis dhalachuun Yesuus Kiristoos dhiifamuu gochuu Waaqayyoo fi jaalala guddaa dhala namaaf qabu kan argisiisu ta'uu kaasaniiru.